Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Abbaa Musliim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota bareedaa tokkoon isiniif qabadee dhufee barnoonni keenya kanarraa maali yoon jettan appii CapCut jedhu kan waliin ilaalle jechuudha. Appiin kunis maaliif nu fayyada yoo kan jettan taate jechuudha. Viidiyoo edit godhuudhaaf isin fayyada jechuudha. Viidiyoo YouTube haa taatu, viidiyoo TikTok haa taatu, viidiyoo Facebook haa taatu, akkasumatti viidiyoo Twitter, viidiyoo Instagram hundaa'u edit godhuudhaaf isin fayyada jechuudha. Appiin kun viidiyoo sagalee irraa murtee baasuudhaaf akkasumatti viidiyoo sagalee irratti hidhachuudhaaf bakka jidduu muruu barbaadde jidduu murtee baasuudhaaf waa hundaaf isin fayyada jechuudha. Namoonni appii kana beeyne appii kana wajji wal baraan isin jaa arra barnoota kanarraa isiniif qabadee dhufe jechuudha. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaan hanga dhuma barnootaan na waliin tura kallattumaan karaa barnoota. Kumaan durarratti isiniif ibsuuf yaale arra appii CapCut jedhu kan waliin ilaalle jechuudha. Appii kana argachuudhaafis Play Store bilbila keessanii galtan. Eega Play Store bilbila keessanii keessa kana galtanii booda bakkuma searchingii tanarratti CapCut jettanii barreessitan jechuudha. Bakkuma searchingii tanarratti CapCut jettanii barreessitan jechuudha. Kunooti appiin isa kanaa jechuudha. Appiin kun isa kanaa jechuudha. Ani amma gabbuufadheetiin jira, isinis gabbuufattan jechuudha. Gizee gabbuufattan booda oppinii tanarratti tuqattan jechuudha. Appii keessa gallee waliin haa ilaallu. Appiin kun appii bareedaa tokko jechuudha. Viidiyoo Facebook haa taatu, viidiyoo TikTok haa taatu, viidiyoo YouTube haa taatu jechuudha. Appii quality bareedaadhaan osoo bakka guddaa isinirraa hin qabatin jechuudha. Isiniif edit godhu jechuudha. Appiin kun appii ajaa'ibaati kan waliin ilaallu ta'a. Akkanatti wanti amma asirratti agartan kun hundinuu faayidaa garaagaraa qaba jechuudha. Auto cut gajoo kunis akkasumatti kun hundinuu faayidaa garaagaraa qaba jechuudha. Kana hundaa'u takka takkatti kan waliin ilaallu ta'a. Directuma bakkuma new project jettu tanarratti qonnee seenuu dandeenya. Garuu san dura logo isaa ifirraa balleessinaa jechuudha. Logo isaa setting isaa keessa gallee logo ofirraa balleessinaa. Logo ofirraa balleessuudhaaf setting isaa keessa ni galtan bakkuma gubbaarraa tanarratti qotan jechuudha. Gizee kanarratti irratti qottan booda kanatti isin galchaan amma kiyya ofirraa godheetiin jira jechuudha. Bakka tana isin amma akkanatti isinii fida jechuudha. Yeroo duraatiif akkanatti isinii fida jechuudha. Gizee keessa seentan bakkuma tanarratti qottan jechuudha. Kunooti add discard qajoo kun asumarra jira jechuudha. Discard kana irratti qottan jechuudha. Kunooti amma of nurraa ta'ee jira jechuudha. Logoon isaa gama boodaa viidiyoo irratti jechuudha nun dhufu jechuudha. Yoo kana of irraa godhu baattan gama boodaa irratti viidiyoo irratti isiniif dhufa jechuudha logoon isaa. Eegas booda bakkuma new project jedhu kanarratti tuqannee jechuudha. Gizee kanatti asirratti tuqannee kanatti waan nuti qabnu hundaa'u nu gabbaasa jechuudha. Akkanatti waan nuti mobile keessaa qabnu hundaa'u nu gabbaasa. Footoo barbaaddanis viidiyoo barbaaddanis uuma takka tanuma isinitti tolte takka fudhattanii jechuudha. Ani amma albamuma kanarratti tuqee fudhadhu. Akkanumatti irratti tuqee fudhadhu jechuudha footoo takka. Footoo mataa fudhadhu. Akkanatti fuudhee naaf fida jechuudha. Footoo gizeen irratti tuqadhee dan godhe booda akkanan naaf fida. Footoo tana hanga feetan dheereffachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo irra fidachuu barbaaddanis irra fidachuu dandeessan. Amma footoo tana hanga feetan dheereffachuu dandeessan jechuudha. Dheeressee isinitti agarsiisu. Dheeressuudhaaf bakkuma kanarratti tuqattanii jechuudha. Akkanatti dheeressuu dandeessan jechuudha. Asumarratti tuqattanii kanatti harkiftanii hanga barbaaddan dheereffachuu dandeessan jechuudha. Hanga barbaaddan hanga viidiyoo keessanii san jechuudha. Viidiyoos fiddanii irra galfachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoos fiddanii irra galfachuu dandeessan. Amma viidiyoo irra galchee isin agarsiisu jechuudha. Asirratti ammoo yoo amma fakkeenyaaf footoo mataan itti hidhachuu barbaaddan jechuudha. Asitti bakkuma iddoo tanarratti tuqattanii itti hidhachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo irra galfachuudhaaf ammoo jala kanarra dhuftanii overlay kan jiru kanarratti tuqachuu qabdanii jechuudha. Overlay kan jiru kun jaluma kanarra jira jechuudha. Kanarratti tuqachuu qabdan jechuudha. Amma viidiyoo irra galchee isin agarsiisu. Kunooti iddoo irratti tuqa. Akkanatti naaf fidaa jechuudha. Akkana gizee naaf fidee booda akkanumatti irratti tuqadhee viidiyoo tokko fidadhee irra galfadhee jechuudha. Viidiyoo tokko irraa galchu jechuudha. Aadaa godhu. Kunooti viidiyoo kiyya fidee irra naa galchee jechuudha. Viidiyoo kiyya fidee irra naa galchee as dhuftanii ammas saayizii isaatii sammuu wal qixxeessuu dandeessan jechuudha. Kunooti irratti haa tokko. Kan YouTube barbaadamoo kan TikTok itti immoo akkanatti waa hundaa'u siif fidee jechuudha. Kan barbaadan san godhattanii jechuudha. Ani amma kanuma tokko irratti haa tuqadhu isinuma agarsiisuudhaaf. Gizee kana gootan booda bakka kanallee sirreeffachuu qabdan jechuudha. Saayizii itti edit godhuu barbaadan san jechuudha. Bakka tana dhuftanii kanatti xuuxanii wal qixxeeffachuu qabdan. Asirra isiniif dhufu qaba jechuudha.
akkanatti yoo mobile keessan hanguma mobile keessan irra bareedaatiin appiin kun edit isinii godha jechuudha. Guutuutti akkanatti irra fixachuu dandeessan jechuudha. Yoo mobile teessan xiqqoo ta'uu baatte akkanatti itti fixachuu dandeessan guutuutti achi hanguma sarara kana achi guuttan takka viidiyoo bareedaa isiniif baasuu dandeenya jechuudha. Akkanatti amma dhufeera naa galee jechuudha. Amma viidiyoo kana kutuu barbaannaan asumarra tuqadhee bakkuma edit jettu tanarra tuqadhee kutuun danda'a jechuudha. Akkasumatti suuraa irraa ciruu barbaannaanis akkasumaan godhuu dandeenya jechuudha. Suuruma tanarratti amma idee isin agarsiisu bakkuma mallattuma idoo tanarratti tuqannaa. Suuraa kanatti idee isin agarsiisu jechuudha. Suuruma takkarratti haa tuqadhu. Akkanattiin aad godhe jechuudha. Fidee itti naa idee jechuudha. Suuraa kanatti naa qaxxalee suuraa tanaa sangaan fadheen dheereffachuu dandeenya jechuudha. Appiin kun kan inni ammumatti isin garsiiseef tumte jechuudha. Barnoota isaa kutaa lammaffaa kutaa sadaffaas kan inni isiniif qabadhee dhufu ta'a jechuudha. Gizee kana waa hunda fitattanii viidiyoo keessan seef godhachuu barbaadan bakkuma gubbaa tanarratti tuqattanii jechuudha. Bakkuma gubbaa tanarratti tuqattanii seefii godhattanii jechuudha. Kwaalitii bareedaadhaan seef isinii godha jechuudha. Keessaafuu moobaayiliin teessan moobaayilii gurguddoo taanan jechuudha. Akka ajaa'ibaatti viidiyoo kwaalitii bareedaadhaan seef sii godha jechuudha. Kunoo gizee irratti tuqattan akkanatti seef sii godhee sii guutaa jechuudha. Sararri kun hanga adiin kun shijjii achi deebuutti nee edanii jechuudha. Keessaa baataniitis waan feetan fayyadamtanii itti deebuu dandeessan jechuudha. Barnoonni kun barnoota arrabicha laalleef inni himte jechuudha. Kan akkuma itti loogoo isaa ifirraa balleessitan isin garsiisuu jechuudha. Kutaa lammaffaa fi kutaa sadaffaadhaas kan inni isiniif qabadhee dhufu ta'a jechuudha. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayivii laayikii sheerii godhuu hin dagatinaan isiniin jaa. Barnoota kana laayikii illee tuqaa obboleeyyan keessan illee akka irraa barataniif sheer naa godhaan isiniin jaa. Waan isin dhibee koomentii irra naaf barreessaa hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.